milkaa'ina guddina aartiif dursee hojiiwwan hojjetamuu qabu hojjechuun murteessaadha. Aartiin akka biyyaatti walii galuudhaaf seenessa waloo keenya ijaaruudhaaf qooda olaanaa gumaacha. Aartii keessa afaantu jira, aadaatu jira, seenaatu jira, sonatu jira, duudhaatu jira. Gadi fageenyaan ogummicha hubachuu qaba waan ta'eef kana gochuudhaaf moodulii keenya kujuutti rivaayiz goone. Aartiin ibsituu aadaa, miiraa fi jireenya hawaasaati. Aartiin dandeettii ogummaa fi beekumsa uumamaa fayyadamee waan haaraa, bareedaa fi miira namaa dammaqsu yookaan tuqu nama keessatti uuma. Kanaaf aartiin aadaa guddisuu keessatti gahee guddaa qaba kan jedhamuufis bakki aartiin hin seenne hin jiru. Guddina siyaas dinagdee fi hawaasummaa irratti hojii hojjetamu milkeessuuf hawaasni hubannoo argatee itti hirmaachuun gahee irraa eegamu gumaachuu akka qabu kakaasuu fi hirmaachisuu irratti aartiin gahee guddaa gumaata. Biyyi aartiin guddatte salphumatti aadaa ishee biyya biraatti beeksifachuunii fi meeshaa ishee gurgurachuun fayyadamaa taati. Akkasumas olaantummaa siyaasaas gonfachuu irratti carraa uumaafi. Fakkeenyaaf olaantummaa Ameerikaaf gaheen Hooliwud taphatu laayyoo akka hin taane kaasuun ni danda'ama. Aartiin ambaasaaddara uummata tokkoo yookaan biyya tokkooti kan jedhamuufis kanumaafi. Iddoo uummatichi hin jirretti bakka bu'ee eenyummaa fi olaantummaa uummata sanii karaalee adda addaan ni ibsa. Uummanni Oromoos aartiitti gargaaramuun misoomaafis ta'e gaafa rakkoof dhimma itti bahaa ture har'as itti jira. Aartii bu'aan isaa lakkaawamee hin dhumne kana daran guddisuu fi dagaagsuun akkaataa guddummaa isaan uummatichi irraa fayyadamaa akka ta'uu fi giddugalli aadaa Oromoo xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jira. Aartii Oromoo guddisuun aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo ittiin beeksisuu fi madda dinagdee taasisuuf mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojii hojjechaa jiru. Galmaan ga'uufis giddugalli aadaa Oromoo dargaggootaa fi shamarran ga'umsa qabanii fi kenna addaa qaban godinaalee fi magaalota Oromiyaa irraa qindeessuun marsaa marsaan leenjii kennee fi ogummaa kana akka horatan gochuu irratti argama. Oromoon har'a bakka ga'e kanarra akka ce'u caalmatti akka ce'u tiraansfoormii akka godhu diinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasaan kallattii akeekuudha. Duubatti deebinee waan duubaa laalle yoo ta'e namni fuulduratti fiigu duubatti yoo laale hin kufu yookaan mo'atu yookaan ammoo masaatinuu dhaabbateetoo cimuu hin danda'u. Duuba keenya laaluu miti. Oromoodhaaf har'a waan irra jirru kanarraa fuulduratti akeeknee aartiin keenya badhaadhina hunda galeessa akka mirkaneessuuf qooda keessan akka gumaachitan. Mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa inni haaromsa aadaatiif akkasumas uummanni keenya duudhaa safuu isaa ganamaatti deebuu qaba. Wanti hojjennu hundumtuu wanti raawwannu hundumtu isaatu ka'umsi isaa aadaa keenya, duudhaa keenya, bu'uura isaa otoo gadi dhiisin ta'uu qaba jechuudhaan keessattuu kabajamoo pirezidaantii keenya xiyyeeffannaatti guddaatti kennuudhaan hojiileen garaagaraa hojjetamanii turaniiru. Kana keessa haaromsi aadaa tola xiyyeeffannoo mootummaa ta'ee haaromsa aadaa keessatti tola xiyyeeffannaa shanan jiran keessaa aartii keenya ammayyeessuun, aartii keenya humneessuun, aartii keenya cimsuun, aartiin keenya akka dagaagu shoora dinagdee hawaasummaa uummata keenya keessatti qabu cimsuun, shoora siyaasa keessatti qabu cimsuun murteessaa waan ta'eef mootummaan jalqabbii irra kan jiruu fi hojiileen garaagaraa baandiiwwan hawwisawwan garaagaraa akkasumas guyyaa irraa kana giddugalli aadaa Oromoo kan hojjetaa jiru amaataroonni leenji'anii ogummaa garaagaraa akka gonfatan gara profeeshiniittis gara ogummaattis akka ce'an aartii isaanii dhalootaa dhalootatti akka dabarsan kan abbootiin keenya haadholiin keenya yeroo garaagaraatti artistoonni keenya aarsaa garaagaraatti kaffalan dhaloota qabsiisuun dhaloota kanatti dabarsuun murteessaa waan ta'eef Kita kanaan giddugalli aadaa Oromoo akkaataa kanaan hojjetaa jira. Giddugalichi bara kanas marsaa 12ffaaf amaateroota 215 ogummaa tiyaatiraa, fiilmii, shubbisa, moodelingii fi fakkiin ji'oota 6 leenjisee eebbisiiseera. Marsaa 12ffaa xiqqoo kaadda godhu marsaalee haga 11 leenjii kenna ji'a 3 kennaa turre. Amma immoo marsaa 12ffaa kana ji'oota 3 tokkotti daballe
ji'a jaha gochuudhaan leenjii kennaa turre. Kana keessatti illee haala aartiin xiqqoo gadi bu'ee uummata biratti gahuudhaaf ijoolleen kun illee gadi bu'anii ammoo booda ammoo iddoo tokko tokkotti leenjii adda addaa kenneef jenne gama biraatiin ammoo amaatiin mataa isaatu namoota fedhiidhaan ta'e waan ta'eef barsiisota keessa jira, hojjetaa mootummaan keessa jira, hojjetaan baankii adda addaa hojjetu keessa jira. Warri ogummaa kana irratti ammoo dandeettii kennaa addaa qaban dhufanii asitti waan jedhaniif warri kun illee bakka jiruutu hundattuu akka ogummaa aartiiwwanii kana jechuun muuziqaa, tiyaatira, fiilmii, shubbisa, fakkiiwwan kan kana fakkaatu akka barsiisaniif jecha jechuudha. Haala itti sagantaa keenya xiqqoo ji'a sadiirraa gara ji'aatti godhii jira jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaallu leenjiiwwan darbe keessatti turtii kana keessatti ammoo leenjii fudhataa turan keessatti xiqqoo rakkoo konseptii qaba waan ta'eef keessattuu rakkoo gadi fageenyaan ogummicha hubachuu qaba waan ta'eef kana gochuudhaaf moodulii keenya kujuutti rivaayiz goone ji'a sadiirraa ammoo gara ji'a jaatti jijjiiruudhaan jechuudha. Ogummaa laawwan jennu kana irratti haala itti kennaa turree fi kana wal qabatee turtii ji'oota ja'a kana keessatti yookaan bultiiwwan amma kana ja'a keessatti barattoonni keenya yookaan leenjisoonni keenya hubannoo hamma ta'e tokko ogummaan kana irratti fudhataniirani. Amma sadarkaa maartaariidhaan kan isaan leenjii fudhachaa kan jiran jechuudha. Sadarkaa maartaarii kana irratti waanuma lafa qabiinsa ta'e waanuma beezmentii isaaniif ta'u akka isaan leenjii kana irratti argatanii mana isaaniitti deeman barbaanna. Tokko isa kana. Lammaffaa immoo bakka jiran irraa waan isaan qabatan dhufan jira. Aadaa isaanii qabatan dhufu, dandeettii wayii qabatan dhufu. Dandeettii sana cimsinee fi haala gaariidhaan sadarkaa staandaardii isaa eeggateen ammoo akka isaan deebisan kan bahanii hojii isaanii akka isaan hojjetan deeggarsa isaaniif ta'a. Ogummaa kana yeroo kenninuu fi waanuma shubbifamu jalqabarraa qabee bu'uuruma qofa osoo hin ta'in tiyooriillee yookaan illee maqaawwan sirboota godinoolee Oromiyaa hunda yeroo kam sirbamaa akkamitti sirbamaa eenyutu sirbaa kan jedhu eenyutu shubbisaa akkamitti shubbifamaa kan jedhu kana jalqabumarraa tiyoorii faanallee kenneef malee bu'uuruma isaa waliin shubbisa qofa miti kan kennameefi jechuudha. Aartiin Oromoo galaana waraabamee hin dhumne waan ta'eef giddugalli aadaa Oromoo aartii Oromoo sadarkaa olaanaatti ol kaasuuf hojiin hojjechaa jiru kun jajjabeessaadha. Guddina aartii Oromoo sadarkaa amma irra jiru irraa daran cimee akka guddatuuf hojii baay'ee kan nu gaafatu ta'us milkaa'ina guddina aartiif dursee hojiiwwan hojjetamuu qabu hojjechuun murteessaadha. Keessumaa yeroo ammaa aartiin Oromoo hariiroo hawaasummaa fi waloomaa cimsuuf ol ka'iinsa biyyaa utubuu fi dinagdee biyyaa ceesisuuf leenjiin deeggaruun hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjechuun baay'ee akka barbaachisaa ta'e waan hubatameef amaataroota kennaa addaa qabaniif karaa saayinsawaa ta'een ogummaa adda addaa irratti leenjii kennuun ogummaa gonfachiisuudha. Aartiin Oromoo galaana biyyaasa keessaa bahamu miti. Waan xiqqoo fal'aanaan xiqqoo reefu tuqamaa jira. Akka giddu gala aadaa Oromootti immoo leenjiin asitti kennamaa jiru coba wayii buusaa jira ijaanis argaa jirra waan ta'eef ani baay'een itti gammadaa jira. Kana caala immoo hin dabala jedheetti yaada gara fuulduraatti leenjiin gaafa daddabalaa deemu bu'aanis akkanuma coomnis akkanuma caala dabalaa deemaa jechuun danda'ama. Leenjii kanaanis dhaloota ogummaa yeroon barbaadu gonfatanii aartii Oromoo guddisan heddumminaan horachuu fi hanqina ogummaa jiru furuuf kaayyeeffatameeti hojjetamaa kan jiru. Kaayyoon kennu tokko ogeessa baay'ee oomshuudha. Gabaan guddatu jira. Lammaffaa immoo ogeessonni kun baanii uummata keessatti ogummaa kana akka babal'isan akka baratu gochuudha. Dabalataan as keessatti ammoo aadaan keenya seenaan keenya duudhaan keenya maal fakkaata akka jedhu keessattuu tiyaatiroonni amma hojjechaa jiru hojiiwwan akka waliigalaatti hojjechaa jiru kun baay'ee isaanii kan seenaa duudhaa uummatichaa irratti hundaa'e aadaa uummatichaa irratti hundaa'e. Lammataa ammoo haala yeroo wal qabatee ammoo gaafiin uummatii keenya gaafataa ture maalidha? Kan deebi'e maalidha? Amma immoo maal gaafachaa jira? Isa ammoo kallattii itti agarsiisu jechuudha. Isa kanas baay'ee haala itti hojjetaa turree fi itti agarsiisaa ture jechuudha. Kanaaf kaayyoon keenya giddu galeessa godhate wantoota kamiin bal'aadhaa wantoota kamiin giddu gala godhuu deemu. Irra caalaa garuu ogummaan kun akka naannoo keenyaatitti ammas mana tiyaatiraa gahaa hin qabnu. Mana sinimaa hin qabnu. Tarii iddoo muraasa hojjechuu danda'a naannoo Oromiyaa keessa yookaan magaalaa Oromiyaa keessa.
kun ammoo ogeessuun adda bahaa deemanii industirii kanatti yoo makamanii humna maqamnu kan riisoorsii maqamnu jijjiiruudhaan jechuun manneen tiyaatiraa manneen sinimaa adda addaa akka ijaaruu danda'an haalli itti gochaa turre haalli itti gochuu danda'an haala mijeessuudhaan jechuudha. Akka walii galaatti rakkoon keenya rakkoo ogeessaa ture waggoota muraasa kana keessatti tokko argite keessattuu amantoota baay'ee leenjisuudhaan wanta kana fufaa jirra. Kana wal qabatee ammoo sagantaawwan feestivaalota adda addaa irratti argitan kun baay'ee isaanii jechuudha. Parsantaa 99 jechuudha baattis soban ta'u oomisha giddugala aadaa oomishee galakkisaa jechuudha. Kun amma shaggariin Finfinnee naanneera shaggariin gaheera gadi bu'aaraa jechuudha gara godina gara aanatti gadi bu'aa jechuudha. Kana kun ammoo kaayyoo jalqabne san jechuudha. Sajjeen san galmaan hin geenye jennee kana godhuudhaaf baasee leenjii kana itti fuufeessaan kennaara jechuudha. Namoonni leenji'anii ba'anis ogummaa argatan madda galii taasifachaa jiru. Warreen har'a eebbifamanis beekumsa argataniin hojjetanii of gargaaraa tokkummaa biyyaa ijaaruu keessatti gahee guddaatu irraa eegama. Aartiin waloomaaf humna guddaa. Aartiin akka biyyaatti walii galuudhaaf seenessa waloo keenya ijaaruudhaaf qooda olaanaa gumaacha. Warri har'a asitti leenjitanii xumurtan kun aartii kana tokkummaa Oromootiif walooma Oromoon warra biraa wajjiniin qabuun ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kana keessatti akka dagaagu uummanni keenya jiruuf jireenyi isaa akka fooyya'uuf har'a ifa argame kanarra caalaatti akka fuulduratti babal'atu akka guddinni keenya mirkanaa'uuf meeshaa guddaa taasistanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Garuu leenjii kana erga fudhatan booddee gara isaan fudhatanii isaanii of isaanii immoo ga'umsuudhaaf yaaluu isaanirra jiraata. Dhaamsadha kun dhaamsallee. Okay? Leenjitee qofa mana galteen teessatti taanaan homaallee fiduu dandeessu. Garuu waan asii fudhattee tokko qabattee manatti geessite boo'eessitadha taanaan yaadamee fiduu dandeessa, ol guddisuu dandeessa. Nus immoo akka isaan dandeettii isaanii ol guddisan hin gargaarra jechuudha. Hin deeggarra karaa jiruudhaan. Industirii aartii kana keessatti fakkeenyaaf shubbistoonni as ba'anii booddee deebi'anii garuma keenya dhufu. Asitti carraa hojiin argatu jechuudha. Weellistoonnis meeshaa muuziqaa taphattootas hundi isaanii carraa wayii qabu. Carraan sun immoo xaarii kan abbaallee hin barbaadata. Carraa hojii banachuus nurra jiraata. Asii qofa miti naannaan kun warri aadaa turizimii haa ta'u bakka deeman irraa carraa akka sana argatanidha. Waan isaan asii qabatan deemanii hawaasatti gaafa samma qaban immoo hawaasa wajji jiru ammayyeessanii fiduudhaaf aadaa bu'uura gadi dhiisin aadaa isaanii bu'uura godhatanii akka isaan ofii isaanii irratti hojjetan taasisudha. Carraan ijoollee kanaa baay'een isaanii asuma keessa ijoolleen amma baandiiwwan garaa garaatti qacaraman jiru. Leenjiin kana keessa ta'uu shaakalanii kan irratti leenjiin fudhataa turan kan bakka biraatti qacaramanis jiru. Ijoolleen immoo asii leenjii kana fudhatanii gahoomanii galanii gurmaa'anii aanaa jiran irratti godina jiran irratti gurmaa'anii ijoollee biraa leenjisanii irraa bu'aa argatan leenjisanii bu'aa irraa argatan ijoolleen hedduun baay'een isaanii asirraa jiru jechuudha. Marsaa marsaadhaan ijoolleen asitti leenji'an yeroo isaan amma ofii isaanii hojii uummatanii hojii hojjetaa jiran hojii baay'ee argaa jirra. Keessattuu marsariitii hawaasummaa kanarratti ijoolleen tiiktookiidhaan ijoolleen as keessaa bahan hojiiwwan gaggaarii hojjetaa jiru waan ta'eef leenjii kanarraa bu'aan adaduma adadaan gaariin mul'ataa jira. Ammas kana caala keessaayyuu kan marsaa 12ffaa kun immoo waan gaarii irraa argaa jirra. Kana caalaan hojjetu jedheetii yaadaan. Aartiin ijaarsa diimokiraasiif gumaanni gumaachuu laayyoo miti. Aadaa, duudhaa fi seenaa sabaas ni tiksa. Walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu fi turizimii gara madda dinagdeetti geeddaruu irrattis ni gumaata. Aartiin ijaarsa sirna diimokiraasii keessatti diimokiraasii lafa qabsiisuudhaaf uummata bashannansiisuudhaan fayyummaan uummata keenyaa umuriin jireenya uummata keenyaa akka dabalu gochuu keessatti aartiin gahee olaanaa qaba. Uummanni keenya dargaggoon keenya aadaa sirriitti xiinxalee waa hubachuu yookiin immoo critical thinking kan jennu kana isa kana lafa qabsiisuu keessatti barsiisuu keessatti shoorri inni qabu baay'ee olaanaadha. Dabalataanis aartiin hambaa kunuunsuudhaan dhalootaa dhalootatti akka darbu egaa aartii keessa afaantu jira, aadaatu jira, seenaatu jira, sonatu jira, duudhaatu jira waan ta'eef hambaan keenya kunuunfamee
abbootii keenya irraa kan dhaalle sun dhalootatti akka darbuuf dhaloonni itti aanu immoo fuudhee dhaloota biraatti akka dabarsu gochuu keessatti shoorri isaa baay'ee olaanaadha. Leenjii irraa ga'umsa kana qabannee taa'uu osoo hin ta'in dhaloota nu duuba jiraniif waan irraa arganne kana dabarsine akkasumatti akka aadaan kun gurguddatu. Hojii aartii irratti hojjechuuf fedhii qofti jiraachuun milkaa'ina hin fidu. Kennaan uumamaas itti dabalamuun murteessaadha jedhu ogeessonni. Muuziqaa ta'e tokko keessatti meeshaa muuziqaa taphatu garee tokko qabeelli sun akkasuma sana walumaa galatti immoo beekumsa isaan argachuu qabantu jira muuziqaa irratti. So beekumsa isa waliigalaa ta'e sana yookiin immoo basic theory of music isa jennu sana hin kenninaaf jechuudha. So erga isaan kennamee booddee kan weellisu barbaadu weellisuuf fakkeenya sagalee qabaachuu dirqama. Sagalee malee weellisuu hin dandeessu. Hunduu sirbuu ni danda'a, faarfachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf kwaarii irratti nama isa kamiyyuu faarfachuu ni danda'a. Garuu immoo weellisaa jedhamee weellisaadhaan moggaafamuuf sagalee kiiloolee ta'ee sagalee gurra namatti hawwatu tokko ni barbaada jechuudha. Kennaan uumaadha waan kennamu, waaqaadha waan kennamudha. Inni sunis sammuu muuziqaadhaaf ta'u nama kamuu qaba. Achii keessa immoo nama weellisuuf deemu sagalee isaa bareedu sarara jiraata. Sagalee bareeda tokko halluu sagalee bareeda tokko sarara barbaadama. Achii immoo yeroo kennatanii hojjechuu dirqamadha. Dirqama of leenjisuu, of shaakalchiisuu, of qaruu isarra jiraata jechuudha. Achiin waan hunduu isa waan ati maa gaafatte hunda isaa tokkotti qabamee walitti dhufee weellisa cimaa tokko kan nama taasisu. Aartiin of kennanii hojjechuu gaafata. Obsaa fi beekumsaan cichanii hojjechuun milkaa'ina itti fufiinsa qabu gonfachuuf nu dandeessisa. Daa'imummaa kootinii waan kana shashaakalaa tanan ture nan jaaladha. Baay'ee suura kaasuu wantoota garaagaraa ilaalee kaasuun jaaladha. Sababa saniif immoo ani mee kanaan ba'uun qaba jedhee tanan yaalaa ture. Yaaletoo immoo itti ergan yaaletoo waan san nan danda'a kaasuu nan danda'a ergan jedhee ofitti amanee kaaseen booda saayinsii isaa immoo nama barsiisuuf dhaloota dhufu barsiisuudhaaf hin danda'u. Akkamittiin akka namaa galchu baay'ee dhibbachaa ture manatti dura otoo hin baratin isa immoo eessatti akka barachuu danda'u iyyaafadhee qoradheetoo iddoo kana dhufe. Dhalli nama kamiyyuu fedhii qaba, yaada qaba, kaayyoo qaba. Akka fakkiin gara aartiitti immoo fidduu immoo ogummaa ati qabdu of keessa laaltee waan si keessa jiru tokko baafattee uummata mul'isiisu kaayyoo guddaadha akka aartistii tokkotti. Inni kun maal barbaada? Kafaltiisa kamirraayyuu caalaa yeroo kee si kafalchiisa. Yeroo kee si gaafata jechuudha. Yeroo kee laattee irraa hojjechuu waan bu'uura isaati jechuudha. Yeroo kan inni barbaadu gatiinsa yeroo waan barbaadnu sanaaf yeroo kennanii qochuu shaakaluudha gatiinsa. Waan hojjennu immoo beeku. Osoo hin beekin hojjechuu fi beekanii hojjechuun gargar. So otoo beektee hojjette waan sirreeffattuun beekta. Of gorsuu dandeessa. Waa baay'ee of sirreeffachuu dandeessa. Kanaafuu osoo hin hojjetin dura waan hojjetan beekuu dirqamadha. Yeroo kennan qochuu dirqamadha. Inni daandiin inni nama baasu of guddisaa deemudha. Of barsiisaa deemu. Of leenjisaa deemudha. Maaliif beekumsiif dandeettiin hin dhaabbatu. Waan dhaabbatu miti. Sadarkaadhaan ol deema malee waan dhaabbatu miti. Yoo dhiiste si dhiisa. Yoo jabaate yeroo yeroodhaan hojjetamu taanaan yeroodhaan jijjiirama ofii keessatti argachaa deemta waan ta'eef akkasaan cimanii hojjetan akkasaan jabaatanii yeroo isaan irratti akkasaan hojjetan dhaamsaaf gorsan qaba jechuudha. Aartiin Oromoo bakkee har'a jirurraa daran dagaaguun guddummaa uummatichaa mul'isuu akka qabu hunduu ga'eesaa bahachuu qabaan dhaamsa qophii keenyaati. Qophii ittaanuun hanga wal agarruutti nagaan nuu tura. Thank you.